Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaattiyyuu sinaa qaqqabu jecha akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin addaa keessanii guyyaa har'aa maalidha yoo jettan immoo guyyaan har'aa guyyaatti Inistituutiin Aartii Oromiyaa barattoota damee aartii garaa garaan barsiisaa ture 70 ol guyyaatti eebbisiisuudha jechuudha. Nuti sigaasitti argamuudhaan qophiilee ta'an kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa qophii har'aa kan adda taasisu aartistoota kanaan dura hojiilee gurguddaa hojjetan garuu dagatamaniif yookiin immoo hojiilee gurguddaa ammas hojjechaa jiraniif beekamtiin addaa kan kennamu ta'a jechuudha. Inistituutiin Aartii Oromiyaa gaa ergi hundeeffame waggaa 3 ol lakkoofsiseera. Haga hundeeffame kanatti immoo gaa hojiilee gurguddaadha kan inni hojjechaa jiru. Keessumaa aartii Oromoo guddisuu keessatti irratti xiyyeeffate hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Egaa qophii kanarratti qophiileen bashannansiisoof bohaarsoon adda addaa kanneen akka qoof dubbii, tiyaatira akkasumas barattootaan kan dhiyaatan qophiileen adda addaa akka taasifamanidha jechuudha. Odeeffannoon nuti qabnu kan mul'isu. Egaa gara keessaatti seenuudhaan qophiilee ta'an hundumaa kan isin biraan geenyu ta'a. Isinirraa kan eegamu VTV hordofaa haga xumuraatti nu waliin turuu qofaadha. Waliin haa turu. Ni beekti garaan koosa kana goote. Sibiilanne sibiilatu qara. Dhugaan namaa galgala gala. Hadhaaba cabsaa inni karaa beeku. Haqatti hin gafuu namni haqqii beeku. Egaa artistoonni barattoonni hundinuu artistoota kabajaa afaan Oromoo umrii dheeraa tuuta dhangaatiin beektan waliin abbootii gadaadhaan durfamanii seenaatiin hin jiru. Hundi keessan osoo bakka teessanii kaatanii nu simattanii keessummoota keenya kan Aye, asuma fundura teessoo funduraa kana hangatti qabachuu nu dandeessu. Aye, artistoota keenya gama tuuta dhangaatiinis beektan darba. Aye, barattoonni hundi keessanuu gama san nu qabattu. Gama san barattoonni kottaa sin gama san nu qabattu. Egaa baga gammaddanii baga guyyaa har'aa kana geessanii nu jedhanii barattoota hundaan. Ayyee baga gammaddan baga guyyaa kana geessan akkasumas artistoonni keenya kan har'aa keessummaa kabajaa kan nuuf ta'an akkasumas waggoota hedduu aartii keessatti gahee guddaa taphachuudhaan akka guyyaa kana nutis arginu kan nu taasisaniif har'a guyyaa galatoomaa isaaniin jennudha. Galatoomaa artistoonni keenya hundinuu. Barattoonni eebbifamtoonni guyyaa har'aa teessoon arganne karaa kanaas fayyadamuu hin dandeessu. Gaafa ol baatu tulluudha mul'atti gowwaan oseen karaa cufa namni kufuu hawwee teessumatti kufa garaa kuteessatti dukkanni ni ifa obsuu fi dhoksuu koodabuma seete ni beekti garaan koosa kana goote sibiilanne sibiilatu qara dhugaan namaa galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaanus naan biyyite qaccee beekaarifnaan yaadatti dawwe eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira gaafa dhiiraa lubbuun adabartu eessa baashii silas du'a naftu gaafa giitii lubbuun adabartu eega jaaduu lubbuun eega dhiiraa lubbuun namarartu gaafa giitii lubbuun adabartu gaafa gootaa lubbuun namarartu gaaf dhugaakee lubbuun adabartu Aye, barattoon teessoo dhabdan dubarra dhaabachuu hin dandeessu.
Hayyee baga gammadan mee hundi keessanu baga gammadan baga guyyaa har'aa kana argitan eebbifamtoonni Instituutii Aartii Oromiyaa marsaa afuraffaa Vision Batch baga gammadan ammas. Nuufalcha hayyee waaqa uumamaa waaqa jechaan kan hundaati lafa jechaan kan hundaati waaqni nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu daafii sababii nu haa oolchu waaqni soree nu haa rooba lafaan nu haa ga'u nagaa biyyaan nu haa ga'u kunoo biqiltoota ama biqilteetoo abdii boruuti eeggattee boruu eeggatu kan rabbi galmaan yaa ga'u yaada keessa waan itti isinii haa guutu guddadhaa mul'adhaa qarabaa qaxxisaa ta'a lo'a gadajjedhaa hidda cokorsaa ta'a waaqni yaada keessa itti isinii haa guutu waan kana burqee ana siin ga'e illee hayyoota keessa illee rabbi haa jiraachisu yaada isaanii rabbi haa kennuuf waaqni akkanumatti itti fufeetuma waaqni moosin boru nama irraa fudhatee dhaloota boruutii ta'u artistii jechuun nama ofirraa uffatee of beeksisuu waan tokko tokko waan yaadachiisee namni dadammaqaa jira Oromoon dur baay'ee kanan beeku walgayiidhaa baay'een qabu waan nama nu biratti mul'atee raawwatee nama boruu ta'u rabbi isinii yaa jedhu nama wal bira jiraatee biyya tana ceesisu rabbi isinii yaa jedhu jara dadhabaa isinii wajjin dadhabaa ture kanallee rabbi lubbuu isaanii haa dheerachu waaqni jaala namaa isaanii haa kennu isinillee waan immoo jaala namaa isinii haa kennu waan wal bira oolchee isin haa bulchuu horaa bulaa deebanaa kana fudhaa badhaadhaa. Ne bimnaan hoofalcha waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu dhoolloogdee nu haa yaasu dubbiin gogaatii nu haa baasu soree nu haa rooba lafaan nu haa ga'u nagaa biyyaan nu haa ga'u. Egaa barataan qabxii yaa argatu gabareen callaa yaa argatu daldalaan bu'aa yaa argatu biitti keenya biyya nagaa haa ta'u nageenyi haa badhaadhu gadaan quufaa gabbina. Bibna noof kalchaa ayyee waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa utumaa malee dhaabbatte yaa rabbi kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi bakka gaarii nu oolchi guddina kana nurratti irraanfadhu guddina kana galmaan nuu ga'i ijoollee teenya kanarra eebbiftan nu eebbisi qarooma guddina qabu kan addunyaan beektu nuu godhi yaa rabbi nu faana ta'e biyya gaarii keessa nu jiraachisi walii nuu galchiisi walii galii nuu rooba lafaan nuu ga'e nagaa biyyaan nuu ga'e afaan keenya tokko godhi yaa rabbi walii nuu galchiisi yaa rabbi hayyuu nu keessa bulchi beekaa nu keessa bulchi xiqqaa nuu guddisi guddaa nuu bulchi hayyuu nu keessaa baay'is yaa rabbi biyya jaarsa keessa bulu nu godhi biyya beekan keessa bulu nuu godhi biyya teenya biyya addunyaan nuu beeksisi yaa rabbi daangaa keenya nagaa godhi guddadhaa warri har'a artiidhaa eebbifamtan kun artiin kan biyya guddisu kan biyya bulchu kan biyya dhaalu rabbi isin haa taasisu guddadhaa jiraadhaa mul'adhaa horaa bulaa. Eebbisaan namaa haa ta'u guuta waaqa haa ta'u nu biratti mul'atee yaada keenya rabbitti isin haa guutu. Egaa kanatti aansuudhaan abbaa qabeenyaa akkasumas hundeessaa Instituutii Aartii Oromiyaa kan ta'an obbo Gammadoo Jamaal abbaan guutuu gara waltajjiitti nu dhufuudhaan haasaa baniinsaa taasisanii keessummaa har'aa kabajaa gara waltajjiitti nuuf affeeruu jechuudha. Egaa waltajjii irratti maqaa isaa guutuu Gammadoo Jamaal jedheetiin kan waamu jaalalaan gammee jedhaani. Gammee haasaa baniinsaa gabaabaa nu taasiste keessummaa har'aa kabajaa nuuf affeerte. Ulfaadha. Duraan dursee kabajamtoota keessummoota keenya baga nagaan dhuftan jechuu barbaada. Itti aansuudhaan abbootii gadaatiin baga nagaan dhuftan jedha. Kan biraa barattoota keenya kan Oromiyaa Aartii Instituutii baachii Vision Batch. Akkuma maqaa keessanii Vision jechuun hiikaa hedduu qaba. Abdii guddaa isin irraa qabna jechuudha. Baga gammaddan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo maatii
eebbifamtoota barattoota keenya dhugumatti hedduu isiniin boonne ijoollee keessan nu amantanii ijoolleen keessanis fedha isaaniitiin gara keenya dhufanii amaanaa keessan yookiin ifaajjee keessan har'aan ga'uu kennaaf hedduu gammannaa isinis baga gammaddan jechuu barbaada maatiidhaan. Inni biraa kabajamtoota keessummoota artistoota keenya. Artistoonni keenya waan hedduu dabarsaniirani. Carraa har'a akkuma duratti moo abbaan jedhee carraa har'a steejii kanarratti bahee maayikii akka argadhu kan na godhe isaanidha. Harka naadhaa fi keessummoota keenya. Nuti isin duuba kan dhufedha waan hedduu isinirraa baranneerra. Garuu waan isinirraa barannee madaa keessan kan isin dabarsitanii jirtan nu gahee hin jiru. Madaan keessan kan aartii irratti madooftan hamma tokko ba'aa hedduu nurraa kaaftanii madaa hamma xiqqoo wayitiin nu dabarsitanii ta'e inni isa sana immoo hamma dandeenyu eenyuuf dabarsina yoo nuti waan dandeenye goone keessummoota keenyaaf goonaa jechuudha. Kanaaf keessummoonni keenya immoo madaan maal inni ijoollee keessan kan haarawaa dhufan kanaaf akka madaa ittiin taane amaanaa isinitti dhaamadhaa jechuudha. Barattoonni keenya kan Oromiyaa Aartii Inistituut waa hedduu ofirraa qabdan. Dhuguma madaa isaan isinirraa kaasanii jiran utuu argitanii piroojeektii ji'a tokko kana keessatti waa hedduu argitanii jirtan. Garuu umrii isaanii guutuu waan hedduu arganii jiran jechuudha. Sanarratti arguu dandeettanii ulfaadhaa jechuun barbaada. Keessummaa kabajaa kennaa artiist jaalatamaa kabajamaa artiist Tasammaa Garanatti affeeraa harka naadhaa fi artiist kenna jaalatamaa Tasammaa Galataa fi akkasumas Taamiraat Kabbada artiistii Taamiraat Kabbada artiist Olii Naggaa gara waltajjiitti nu dhuftu. Ammas mee hundi keessanuu al tokkoon galatoomaa nu jedhaani. Isaan hundinuu artiistota bakka bu'uudhaan haasaa baniinsaa eeganuu taasisaniin booda kallattiidhaan gara sagantaatti aanutti kan deemnu ta'a. Asumaanis yeroo jalqabaatiif egaa dubartiin duudaa turte heerumtee nikaa hidhatte durbummaa ishee yeroo dhabdu maal jaama? Aartii Oromoo keessatti fiilmii afaan Oromoo durbummaa aartii afaan Oromoo kan fudhate Abrish Eelaa. Eelaa barreessaa fi daayirektarri Eelaas nu jidduutti argamu. Barreessaa daayirektara fiilmii Eelaa. Akkam jirtu baga guyyaa kanaan isiniin gahe. Galatoomaa waan baay'ee jechuun dandeenyu sa'a kanarratti sa'aatiin nu dangeessa. Isinillee maatiin keessanillee baga gammaddan jechuun barbaada. Keessattuu ogummaa akkasii argattanii sadarkaa kanaan waa'ee aartii waa'ee ogummaa kan akka bartan kan isin godhe Instituutii Aartii Oromiyaa galatoom jechuun barbaada. Asumaanuu aartii keessan mugaltan waa baay'ee isin mudachuu danda'a. Inni tokkoffaan jaalala qabaachuu qabdu. Ogummaa kanaaf bitamuu qabdu. Disipiliin kan jedhamutu jira aartii keessatti. Ogummaa hunda keessa seerri jira. Seera aartiitiif bitamuudha. Hundi isaayyuu yoo kana ta'e guddachuu dandeessu. Bakka guddaallee ga'uu dandeessu. Bu'aa ba'iin jiraachuu danda'a. Ogummaa jaallattaniif immoo of kennuutu isinirra jiraata yeroo baay'ee. Waa tokko jedheen bira darba. Stanislaafis kan jedhamu daayirektara olaanaa Ruusiyaadha. Yemmuu barsiisuu barattuu tokkoof maal kenna beektu? Sichuweeshinii tokko kenneef. Sichuweeshinii sana irratti intalli tokko maatii isheerraa haadha isheerraa warqii fudhattee kolleejii galtee barachaa turte. Waltajjii irra baasee daayirektarichi mee
warqin keessa jalaa badeeraa barbaadeedheen intalli as jettee barbaaddee achi deebitee as deebitee nan dhabeette toleedheen nabdeedheen amma jedhe warqiin kun warqiin haadha keetiiti warqiin kun bannaan barumsa jaallattu kana aartii kanan barattu jedheen barbaadeedheen amma ol baate gad baate asif achi jette boosse gangalatte maraatte kamennaan nan dhabeette isa jalqabarraa isa ammaas kan barbaaddennaan isa jalqabaatti lakkeedhe jalqabarra barbaaduudhaaf barbaadde amma garuu yoo kana dhabde barumsa kee akkan arganne waan beektuuf sirriitti barbaadde kana miira jechuun waan sana kan kooteedhanii fudhachuudha kanaaf of ta'uudha gaafa sana of taatu kanaafuu waan guddaa jechuun danda'u galatoomaa ulfaadhaa riyaa koottan dabarsa. Guddaa galatoomaa. Amilee kennaa fi tasammaadhaan meerri amileen tangata yeroo hunda injirinaa innaa teessan injirinaa ilaa ija ifaan fuulduratti ilaalaa kaayyoon inni guddaan fuulduratti wallisaa tokkotu ilmi namni abbaan kufee ilmaan keessaa ba'a jechuusaati ilmaan keessaa ba'a namni ilmaan kufee cabeeddaaraa ta'aa jedhe jechuun sinii galeera namni abbaan kufe ilmaan keessaa ba'a namni ilmaan kufe cabeeddaaraa ta'aa jedhe kaleessa na aartii jalqabnu nama muraasa har'a immoo amma muraasa kana ta'e bor immoo dachaa kana kudhantu eebbifamuu qaba kana amilee walii kennaati jabaadhaa kanaafi ol guddanna malee gadi hin guddannu ol guddanna warri har'a eebbifamtan eebbifamtoota irraa baga kanaan isin ga'e isiniin jedha kanaaf yeroo hunda eebbifamtanii namni manaa waamee na hojjechiisa jettanii immoo hin eegina aartiin immiyooftii waan fedhii keetii waan jaalala uummataa waan jaalala biyyaa seenaa darbe seenessitaa isarraa hin hojjettaa isa boriin tilmaamtaa waan guddaa fuuldura keessan jira nama manaa waamee na hojjechiisa jettanii hin eeginaa ofii keessanii aartii Oromoo galmaan ga'uuf jabaadhaatii isinirraa bor dachaa kudhaniin dabaltanii argamuu isinirra yennaa umrii amma kana aartii keessa turtanii akka keenya kana umrii kana irra geessan isin immoo dachaadhaan gochuu isinirra jira adaraa isinitti kennineerraa adaraa keenya nurraa fuudhaa uummata kana duratti guddaa galatooma adaraa keenya nurraa fuudhaa laa. Ashama oolidha hamleenaa kennaafi. Egaa anillee baay'ee hin dubbadhu hin beektu waan hundaa hin beektanii waa'ee barumsichaa isintu na caalaa barate waan ta'eef isiniifan hamlee meeroo tokko isinumaaf. Akka keenyan ta'inaa asumaanan isin eebbisa. Maaliif nuti kaleessa bakkee aartii itti hojjennu dhabnee haala itti rakkataa san keessa darbinee isin biraan geenyeerra. Ulee kana walitti dabarsuudhaaf immoo mee harka keessa wal qabadhaa. Hundi keessanuu harka wal qabadhaa. Harka keessan namni wal hin qabanne harka keessan wal qabadhaa isin hundumtu. Tokko naataa wal jaaladhaa wal hin cabsinaa fuulduratti ce'aa. Yoo kana taane yeroo ammaa akka addunyaatitti mana tiyaatira Oromoo magaala Sagalii irratti Finfinnee tiyaatirii kan jedhu Finfinnee irraa jalqabneerraa magaala Sagalii irratti ijaaruudhaaf anillee warra alaa kana wajjiniin nagaa irratti waan ta'eef kanan hojjedhu isaan wajjiniin baajata guddaadhaan mana magaalota Sagalii irratti Adaaman ishii tokko filatamteerti kanarratti manni tiyaatiraa isiniif ijaaramaa waliin ijaarraa kana wal qabadhaa. Warri addunyaatis nu hubatanii jiranii kanaafuu harka yoo wal qabanne yoo wal cabsuu baanne yoo nuti waliif hangafaaf qoxosuu keenya beekne harka wal qabanne jaalala walii qabaanne wal jaaladhaa kana isin jedhu yoo wal jaalattan malee fagoo deemuu hin dandeenyu wal jaalachuu wal cabsuu dhiisaa wal tuffachuu dhiisaa artiist irraa moon eegamu artiistiin ummata baatee deema waan ta'eef hangafa keessanis kabajaa safuu qabna safuu sirna gadaa kan nu ijaare hangafa keessan kabajaa xiqqaa kabajaa wal jaaladhaa kanuman jechuu barbaada galatoomaa.
Naaf galchaa baga gammaddan. Isinis warri har'a eebbifamtan baga milkooftan. Daqiiqaa xiqqoo isheen fudhadhaan naaf galchaa ammas. Bara 1985 isin deebisa. Hedduun keessan yeroo sana dhalanne. Waltajjii tokko irrattan barachuudhaaf dhaqe. Mulgeetaa Baalchaa fi Tasfaayii Simaa jedhamu yeroo sana waltajjii sana kan qopheessan. Nan kufe. Kanneen kufan keessaa tokko anadha. Garuu osoo dubbannu wanna nama haasaa jiru abbaa mul'ataa fanaasaa. Abbaa mul'ataa, abbaa kaayyoo, isa galma qabu fanaasaa. Tulluun jiraachuu danda'a. Bu'aa bayiin jiraachuu danda'a. Isan dhaabbanne fanaasaa. Daandii korraan jallanne. Akkasin of jajaa jirtan aan hin jenne nana mana. Keessumaa warra eebbifamtani. Bara 1995 waggaa 10 booda fiilmii hojjechuuf kaane. Barumsi hin jiru. Hamlee jira. Master Videography, Photography, Editing and Vocational Institute. Mana barumsaa jedhu tokkon seene. Manni barumsaa sun hanga mana barumsaa keessanii kan gurmaa'ellee miti. Anaaf garuu kam sanaa ta'eera. Ishiin ittiin yeroo mara ittiin maqaa dhaamu hojjechuu danda'e. Amantii kamiiniyyuu hordofuu dandeessu, amantii keessan bu'uureffattanii, ofitti amanamummaa keessan jabeeffattanii, baluunii yookaan afuuffee namni kamuu isinii afuufe utuu hin ta'in ofii keessaniif afuuffattanii, ofii keessaniif qilleensa guuttattanii, akkasin qilleensarra balaliitan abdiin qaba. Barageer eebbifamtoota har'aa keessaa inni tokko inni abbaa mul'ataa muuviisaa hojjetee akka fiilmii isaa irratti na affeeru abdii guddaan qaba. Galatooma. Egaa hunda isaaniitu iddoo isaaniitti na deebistu artistoota keenya kabajaa. Egaa har'a artistoonni hedduun jiru. Isaan haasawaniinsaa akka nuuf godhaniif artistoota bakka bu'anii haa dhufan malee artistoonni hedduun isin fuulduratti argamu jechuudha. Hunda isaaniitu hedduu galatoomaa jennaani. Egaa barattoota muuziqaa Inistituutii Aartii Oromiyaa har'a eebbifaman keessaa sagantaa isaanii nu dhiyeessu. Itti aansuudhaan immoo akkasumas leenjitoonni Inistituutii Aartii Oromiyaa shubbisa imaltuunis shubbisa isaanii dhiyeessu. Gareen muuziqaatti ufaa itti aanseetiin hin deebi'eetiin hin dhufa. Bakeetis. Wammalee nu dhibe jenna bitaa mirga barmalee nu dhibe jenna bitaa mirga karaa sirrii dhiifne maaliif deemna moggaa maaliif deemna moggaa wammalee nu dhibe jenna bitaa mirga barmalee nu dhibe jenna bitaa mirga karaa sirrii dhiifne maaliif deemna moggaa maaliif deemna moggaa. Hey! Aha! Bashannana bu'aara rabbi immoo namummaa kan seera jallisee.
Waqamoo namummaa kan seera jallisee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee Ummaan teenya takka maaltu addaan nu baasee Maaltu gargar nu baasee Hamileen hin jiru Hey! Rabbi mo namummaa kan seera jallisee Waaqa mo namummaa kan seera jallisee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee Ummaan teenya takka maaltu addaan nu baasee Maaltu gargar nu baasee Mee harka Samsata Wammalee nu dhibee jenna bitaa mirga Barmalee nu dhibee jenna bitaa mirga Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna muka Maaliif deemna muka Rabbi mo namummaa kan seera jallisee Waaqa mo namummaa kan seera jallisee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee Ummaan teenya takka maaltu addaan nu baasee Maaltu gargar nu baasee Maaltu addaan nu baasee Maaltu gargar nu baasee Hey solo! Kophaa koo na dhiiftee Ati deemuuf kanan kophaa koo na dhiiftee Ati deemuuf kanan dubbachuun dadhabee Ati naan dubbannaan Ati naan dubban Waay! Waita sigagesu mal sidamata yaron sigagesu ichito himiman kabachun dandesu kobako na difte ati deemuuf kanan kobako na difte ati deemuuf kanan dubbachun dadhabee ati naan dubbannaan ati naan dubbannaan Sut! Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kanan kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kanan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan ati naan dubbannaan Sab
Galatoomaa. Imaltu amna yaada tangamna yaadannoo qabna imaltu amna yaada tangamna yaadannoo qabna. Halkan guyyaa ijarraa nan baddu ciise ga'u waanuma kenni yaada tokkitti koo kan dur dabarsine mudoo keenya yaadadhee san gadda. Eessa jirta? Essa jirta maakootu na wallaata. Urjikoon sinjadha akka gadaa keenya qarri urjis shani si fudhe baduudhaaf warroon dhiisani. Maamakoon sinjadha qubni harka as shani marmaraa ba'uun koo barsiin argaafani. Subirraa jalqabee salaanillee shani kootu dikkitti kootiin si beekani. Kootu dikkitti ko anaan si beekani. Balbalaan si baasee kan tooroon si tasaase ka'e si dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyuu keetti mattee qarree kee haddattee na wajjin galuu wayyaa. Balbalaan si baasee kan tooroon si tasaase si dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyuu keetti mattee qarree kee haddattee wajjin galuu wayyaa. Miila koo na hooksisa harka koos na hooksisa gatii waa sirraan qabu keetumaaf na boossisa durba durbummaan raasaa qeerroo maddii tuuraasaa godhee sodaanneen teenyu kottu sitta nasaasaa. Balbalaan si baaseetan tooroon si tasaase ka'e si dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyuu keetti mattee qarree kee haddattee na wajjin galuu wayyaa. Balbalaan si baaseetan tooroon si tasaase si dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyuu keetti mattee qarree kee haddattee wajjin galuu wayyaa. Magala be
sagalee kee tanawwee taliila kee taphana garaana raasa'ana akka baaroo sheekana sagalee kee tanawwee taliila kee taphana garaana raasa'ana akka baaroo sheekana butteensi lita butteensi butteensi lita butteensi butteensi lita butteensi 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 lita butteensi, butteensi lita butteensi, butteensi lita butteensi, butteensi butteensi butteensi. Galatooma, galatooma, galatooma. Waloon baay'ee danuu hedduu garuu immoo tokko ta'edha. Uummanni kunis uummata walooti. Laftis biyyis kan walooti. Aadaa, seenaa, safuu fi duudhaa mataa isaa qaba. Seeraaf heera uumaan bula. Uumaaf jilbeenfata, uumaaf irreeffata. Uumaa beeka, uumama eega. Uummanni waloo yeroo jiraatu kana fakkaata. Yaa uummata waloo mee saba kanatti of himaa.